مقام خيسني قدير مرتو جامع خلين تدي في الفنة خلين تقول تدي هيرنا خلين جراد وادامات أما أما فدامان جراد كادر مرسيو جتنا كي كويلي ساسا إيه كوالي ساسا انت رك ويلي سا كادر مرسيو تيجي إيه أيانا رفوار يا غيرو جالا لاتين استيدو كينيا ترجم تاني جرتو يرو غاري ما كولين دبرسينا بدين كاباني على سي ترجتي مو شو سيارجتي أنا تركتي ميا كميتين أرجتي أكان تركتي إدو عن برا كملا ما في خد لما جما دama دفع mana nyata kawani mana hotela isan akkata sa baqi tokko jira bika kana dira hoteli bira al-hilal mana nyata tokko jira hotton anje gizeen dhufu akkati seeneta gizeen isa bira gattaw micaan abbaa isiti hojii saahiba akkati laaleeti laal micoonton takhadirena gudise sifin khannan anje yeroon jalqaba agar gizeen jalqabina kan anje wonneen dhaana jette yeroo sana sabootin jira xiqqishoo namoota akka dhuunfaa tokko julii bu'eetiin eriftii fi as dhufe adaama jiraachuu karooroon qabu ture gizee akkasnaan jiru laalee akkatti Mustafaa Jaamaa saayibee onneen dhaana jettee samboodarra nyaata nyaannee deemne yeroo sana ni yaadaddaa guyyaa saftii sa'a 9 fi daqiiqaa 25 irratti ture yeroo sana jechuun yeroo mana san seenii isii agarra guyyaa fi sa'a fi daqiiqaa wajjin qabadde jechuun bakka nama tokko gizee agartee waan addaa si dhagaame takka gizee inni akkasnaan jiru billichi waan dura jee bakka inni kee guyyaatti aanu inni qote guyyaa sadaffaa laaqanaaf hin dhaqee mana keessan saniin jira mana jeetiin daboleef sanirraan bakka isii harkachuuf hedduu tokko lafee bilbilan qabdu yaa'oo nama bilbilan qabneef hangam akka laffaan deddeebi'ee maal jee sababa isii namoota hedduu dhiyaadhee boodarra turee bakka baatii 7 booda namatti himee namni isitti himee isiin san boodarra bakka turtee namaatu itti himee waa'ee hiyyaa qorachuu eegaltee sana akka isiin itti ni jaalatte isin nu beeti yaa'oo an yeruma sana irraa kaasee bakka waaniin as dhufeef iriftii sanii fi asabootiin jiraadha ture barumsaas achitti yeroo san tiraansii fattanamuu deema 2012 san booda adaamaa gamana dhufee hojii takkaas xiqqoo achiin hin hojjedha ture giseen dhufee asisii agaru isi harkachuuf asii galuun qabaa jeetiin murteesse adaamatti asaboo gallakkisee yoon adaamatti hin galle isiin harkadhuu jee murteesse asaboo jiraata isiin asii yaa'u sanirraan namoonni hedduun immoo intala hadiirii intala nama beekamaatii hin harkattu naamnaan jaa turanii ani immoo maaliif nama jaalatte tokko jaalannaanu aarsaa fedhee kafalee ni harkadhaan jeen saayiboota hedduu takkaa jira sanirraan sababa isiin murteessee waan sanon deeraan fadhee rabshaa fi jinnii sana isuma jaallachuu eegale osoo isitti siin jaaladhe hin beekin baatii 7 duubaa jaaladhe osoo isitti hin himin baay'ee dararamtee jedhani amma yeroo ammaa kana nama tokko jaalattee argachuudhaaf dhugaadhumaan in ulfaataani maatiin jiru deebiitii immoo abbaan ishee akkuma beeknu biyya laati kan inni jiru as immoo akaakilee ishii abbaan kadirillee biyya keessa jirani sansanii wal qabatee akkamiin sii kenninaa takka
kan je isin dubbistee jechuudha. Tole mee usni ittiin darbaan. Usni waan jettee qabdii jedhan gaafa habbee kee Kadir martuutti bilbiltu si lolaa ture. Lolaa. Maal jettee amansiifatte mee? Oreeffadheera waan jettee garaa laaffifattee innumtu deebii dhabee dhaabbatee kolfee qabaa jedhan. Mee maal ture? Amma inni dawwalee ture guyyaa san amata meeqa hidhamtaa ama 25 ምናምን dafii deebisii joo tureen isaan. San booda ani irraa fuudhee toon silkii ammaati yaade akkamitti baddeeniin jeen. Akkamittiin harmee kiyya fuutee? Akkamitti fuutee jennaan kofalee bakka akkasitti. Sanumaan garaa laaffifatte. Baay'ee bareeda. Mee caalaa guyyaa jalqaba argitu inni egaa honneen na dhaattee jedhee meeqa akka rukuttee booda deebi'ee gaafa dhabeettee honneen namaa rukuttiin ati guyyaa jalqaba isa argitu mee miira akkamitti sitti dhaga'ame? Bakka ani hin beekne ture guyyaa jalqabaa agareetiin jira garuu hin beekne. Inni wanni jedhe tokko jira. Maal jedhame? Inni na laallate onneen dhaajee an garuu hin beekne. Ani eegas booda eega xiqqootu turre booda namaatu inni natti hime ture. Akkana mucaan kun sababa keetii asitti deebi'aa amnaa jee natti hime. Isee akkas jee natti himu hanga afaan isarraa dhaga'u jeet maal irraa osoo akkana waan xiyyeeffannaa tillaan amma gaafa inni dhufu beektee rifachuun jira. Namni sitti mee dursee gurra si buusaniitu jirani. Eegas booda biyya inni dhufe ni rifadha ture. Onneen durga. Tole. Mee murtoo akkamitti murteessitee meegaa caalaan illee bifa toleessa dhuguma waliin baddusitti murtooftu beektee. Sani akkamitti murteessitee garaa laafteef isaafoo? Hedduu tureetiin ture inni gizee hunda dhufaa mana aantu tureetiin eegas booda jidduu takka. Sanuma booda harka kennatte. Baay'ee namatti tola. Mee waan keessanii wal qabate walaloon gabaabdoo hin harka jirti. Waan miliqxee baate guutummaa isaa dubbisuu baadhiyyuu qixuma takka irraa dubbisa. Seenaa ajaa'ibaa jaalala dhugaadhaa usniyaa fi caalaa isaantu wal qabaa utubaa jireenyaa kan hin qabne ammeenyaa safaruuf yaadeetiin daangaa jaalala teessanii barbaadeetiin dhabee waa isin fakkeessanii dheeraadha walalichi. Mee waa maalidha walaloon kun akkamitti eenyutu eenyuuf barreesse akkamitti barraa'e? Walaloon kun saayiba qayyamchaa Abduu Maamata Sanjaanii ni jira. Kaasirraa guyyaa isa wajjin mariinee deemnee jeesan. Harar deemneeti dubbiin jajjabaattuu gijee agarra. Nama ammaas akkaan bakka ajaa'ibaati saayiba qiyyaa nama ispoortiis hojii barannee barumsaas eebbifamee walqixxee yuunivarsiitii irraa ba'ee dhufee iriftiif jira na bira dhufee waan kana gijee mareedduun asii riskiin fedhee dhufu jedhanii yeroon baduun isarratti hedduu bilbilaa turan. Micoon deebistanii jedhanii. San booda taa'ee harar turre adaree yaalaan. Gizee turre bareessee walaloo kanaan asumatti guyyaan kaan oolanii mana seenu jiru sanii viidiyoo sana harkaan qabu malee ni jirti. Gizee sun sapiraayisii nu godhe. Xiqqishoo walaloon tun dheertuudha ni boo'ee yeroo dhaga'u. Bakka waa'ee keenya akkana jee barreessee hedduu na ajaa'ibee bakka hedduun jaaladha. Mucaan isaan abareessaa ijoollumaa. Saayiba keetu hiriyaa keetu isiniif barreessee yeroo baatii torban dararee keessa turte ishee argachuudhaaf dhama'aa turte sirboota garaagaraa illee affeeraa turte ishiinis akkasumas affeeraa turte namni sirba akkamii affeeraa turte caala. An yeroon laalu san guyyaa tokko akka tasaa ta'e bilbila namaati yeroo na bilbiltu qoy jedhaman dafee yoo xiqqoo turte sanboota harka dhumi waan itti bilbilu. Sirbaas gizeen dhaggeeffadhu. Anumaa dhaggeeffata malee dawwalee isii gabbasuu hin danda'u. Itti haasa'uu hin danda'u. Alatti agaruu hin danda'u.
Tan erga amma beekee faana walitti dhufte jaalatee miti ka biyyaa ba'e hundi keenya iyyuu ka beeku dararri biyya keessatti sarragaa ture kan inni biyyarraa godaane malee abbaan ilmoo isaa dhiisee akka hin deemne nu sirba isaatiin ibsee jira akkamii gooteetii ilmoon abbaa malee mee waarraa nu jedhin sirba abbaa keellee akka keessitu akka jaalattu illee hin beekaane mee sirba sana waa jedhime. Samira wa hawiya naafi ati gargar baane akkami guutate ilmoon abbaa malee. Samira wa hawiya naafi ati gargar baane akkami guutate ilmoon abbaa malee. Kasee Naasir Buuture. Siif sirbeedhaan sirbicha erga gara biyya alaa deemee. Akkamiin guddattee mucaan koo akkamitti jirti waan jedhuutiin illee sirbee ture jedhan gaafa kan dhageessumee miirri abbummaa sun baankee sirraa fagaatu iyyuu immoo jaalala siif qabu soomaan sitti dhaga'ama. Maaltu sitti dhaga'ama? Fakkaattas na jaa. Sanirraa kaasteetii sirba isaa iddoo akkeessitii waan jedhuun dhaga'e amma sirba isaa kan jaalattume keessa baay'ee sitti tolu sirba hedduu qaba. Caalaanis gargaaruu dandeessaani kan baay'ee jaalattuuf yeroo hunda dhaggeeffattu hedduu sitti tolu kan. Hedduu dhaggeeffadhu kanatti tolu ahatteetu Samiraa karoorrii walakka naaf fagaatte malee ijaan suuma larga akkam jirta yaa madda jaalala yaanni qaba beeysee na daawwiti malee. Maaloti fufime namatti sagalee bareedaadha illee kan qabdu waan ta'eef meetti fufi caalaan illee si gargaara. Nyaatu baatee ittuma jirtutti qilleensa buuffisuun lafa ibsaamaa itti dhagaa koosif daama yaa bareeddu biyyatoo fayyuma keeti. Biyyaaf sirbee kana moo akkam isumaaf sirba. Ummaa isiiti. Armee isheeti. Aaddeetu Samiraa jedha. Samiraa jedhama. Waan ajaa'ibaati. Kadirra maa namni isin beeku. Harmee ishiitillee sirbee. Ishiitillee sirbee caalaan komattuu amanaaf sirbuu qabattee. Ilmi dabalamee jira waan ta'eef anaafillee sirbii jedhiin asuma dhaamsa qabdu. Jedheetiin jira sadaffaa asumaanis anaafillee akka sirbu. Sagalee bareedaa qabda. Akkamittiin amma aartii keessa seenu daandii abbaa kee hordofuu yaadne hawwiteen beektu. Isa hojii sirbuu? Hin hawwine aartii kana keessa seenus hin feetu. Hin fedhu inni nuu amma qayyaramee jira asirra. Akka shareetti guddadhee akkaan itti guddadhee bakka zafanaa kana manaama heddullee. Gara aartii keessaatti agas maraa miti shari'aa waan ta'eef hin dhorkaa jechuudha. Tole amma sirba abbaa kee keessaa wanti nuu dabaltamu maafin? Ayyee isin yaa dabalu. Nuu dabalime miidhaa beektee sagaleen kee. Ifamana godhi atumaani badiin gurguddoodha akkaani barsi gada seete barsiin gadu aani barsi gada seete barsiin gadu aani garaan koon dadhabe erga gaafa kaani sheennawe ilimaan harcaase jaallato dhiifamaa anaa si balleeyse. Wasi melentane si melenjoine ya bashashatiya khangaran jabane. Baay'ee namatti tola. Karma sarra jirta bara martichuma keessa jirta sirba abbaa kee akkeessite jechuun articha keessa galteette jechuudha. Miira abbaa keetii mul'isaatiidha kanarra jirtu. Mee sirba dhiifamaa jedhu kana eenyuuf sirbe? Harmeetiyaaf sirbe Samiraa jaa. Isif sirbe gaafa adda ba'an. Isif sirbe ture. Irraa fagaatee biyyaan baasoo jiraatutti kan ishee ibsee sirbe jechuudha. Asitti hojii sirban isaa kilippii qaba.